bulchiinsi magaalaa Adaamaa haala karoora of danda'uu bara 2019 milkeessuun danda'amu irratti dhaabbilee faayinaansii waliin mari'ate. Maricha irratti hooggantoonni, hojjettoonnii fi ogeeyyiin baankiiwwan garaagaraa irraa hirmaataniiru. Itti aanaan kantiibaa fi qindeessaan damee diinagdee magaalaa Adaamaa Dr. Maatiyos Sabbooqaa kaayyoon marichaa karoora of danda'uu magaalichi qabate dhugoomsuuf dhaabbileen faayinaansii gahee isaanii beekanii tumsa irraa eegamu taasisuu akka qaban hubachiisuufi jedhan. Marii barbaannee fi karoora bara 2019 karoora of danda'uudha. Kuma kana akkuma mootummaan karoora of danda'uu baafatee jiru kana karoora kana milkeessuuf inni tokko dhaabbileen faayinaansii gahee guddaa qabu waan ta'eef gahee achi keessatti gumaacha isaanii ba'achuu akka isaan danda'an hubachiisuudha. Dhaabbileen faayinaansii lafee dugdaa diinagdee magaalichaa ta'uu himanii kana hubannoo keessa galchuun hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Hojii guddaadha jennee hunda hojjetame keessatti dhaabbileen faayinaansii kun, baankonni kun, maayikiroo faayinaansiin adda addaa magaalaa keenya keessa jiranii gahee guddaadha kan isaan qabanii. Qindoominni sadarkaa adda addaatti qindoominni mootummaa, miti mootummaa, dhaabbilee faayinaansii, kutaa hawaasaa adda addaa yoo jiraate yoo qindoomanii hojjechuun danda'ame, yoo karoorsan waan karoorsan sirriitti yoo hubachiisan, abbaa yoo itti godhan, miira abbummaa yoo uuman hojiin kamiyyuu milkaa'uu danda'a kan jedhu konkluuziin akka inni qabaatu. Maricha irratti karoorri of danda'uu bara 2019 gama hundaan magaalichi qabate kan dhihaate yoo ta'u, gama diinagdeetiin qonna magaalaa babal'isuu, misooma investimentii, daldalaa fi gabaa guddisuu irratti karoorri bal'aan qabamuun ibsameera. Hirmaattonni yaada maricha irratti kaasaniin magaalattiin yeroodhaa gara yerootti jijjiirama qabatamaa mul'isaa jiraachuu himanii itti fufiinsa isaaf qooda keenya ni baana jedhan. Jijjiiram nama mul'ate kun waan ijaan argamu kan viidiyoon arginu dhiisaati gaafa hojjetamu ija keenyaan argina. Isheen galatooma jechuu barbaanna. Magaalaan Adaamaa Smart Adaamaadha. Akkuma Smart Adaamaa taate waan hundaan Smart jechuudha. Nageenya illee akkasuma yeroo nageenyi naannoo adda addaa boora'u magaalaa keenya keessatti nageenyi waariin jira. Nageenya tasgabbii ta'utu jira. Hojiilee diinagdee magaalichaa cimsan aadaa qusannaa cimsuu, giddugala gabaa babal'isuu fi daldala seeraan alaa hambisuu irratti mootummaan xiyyeeffatee hojjetu akka qabu gaafataniiru. Tajaajila liqii yoo kenninu door to door deemneet namoota harka qalleeyyii ta'an. Maaliif kun immoo diinagdee biyyattii keessatti hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti gahee guddaa taphata jechuudha. Garuu deebisuu irratti rakkoodha jechuudha. Deebisuu kana irratti immoo bulchiinsi magaalaa dhaabbilee faayinaansii, dhaabbilee baankii adda addaa wajjin ta'ee haala isaan ittiin deebisan kana irratti deeggarsa akka nu godhu jechuun barbaade. Giddugala gabaa warroonni dhabanii ammoo komii dhufanii gara baankiitti haasa'an hedduu jira. Eessatti hojjannaa, bakkee kamitti hojjannaa, isin nuu kennuun keessan gaariidha. Eessatti buna danfisnee bu'aa kana argannaa warroonni jedhan hedduu isaanii baay'ee jiru. Komii akkanaa nutti dhiyeeffatanii. Waajjira kantiibaa kanatti iddoon bashannanaa amma dhaabate kun gaariidha. Odoo kutaalee adda addaatti xixiqqaatee dabalamee achi keessatti qaala'iinsa jireenyaallee xiqqeessuudhaaf kaafteeriyaa wayii qopheessee mootummaan gatii tolaatiin namoota dorgomsiisee gatii gadi bu'aa ta'an namoonni akka achii nyaatan akka shaayii dhugan akka fayyadaman odoo godhee daldaltoota seeraan ala biyya kanatti nama ciratan kanarraa odoon jaalan makaatu achitti yoo qarshii 30 ka dhugu ta'e kiraa manaati biyya kanatti daldala kanama dhorgu gatii piraayisii isaa seet godhanii dhaqee namni qarshii 50 fi 80 dhugu jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii akka magaalichaatti dhaabbilee faayinaansii cimsuuf hojiiwwan adda addaa hojjetamuu himanii fuuldurattis karoora qabame milkeessuuf qindoominaan ni hojjanna jedhan. Karoora keenya 2017 18 jalqabaa yeroo ibsinu maal jedhan namni tokko tajaajila lammummaa nan hirmaadha yoo jedhe in kind yoo sanarra darbee nagee beekamaa waajjirri maallaqaa maxxanse kanarraa kan hafe namni kamiyyuu qarshii harkaan fuudhuu akka hin qabne dabalataanis isa qofatu hin taane ummati mataa isaa akkana gochuu akka hin qabne akan qabne kallattiin kenname ifatti kalee dhimma tajaajilli
akka hojjetaa magaalaaf kennamu nuuf hin kennamu kan jedhan fakkeenya waldaa mana jireenyaa. Baankonni waldaa mana jireenyaatiin gurmaa'anii argachaa jiru. Moodaalitii magaalli dhiyeessii manneen jireenyaa dhiyeessu kamittuu hojjettoonni baankis fayyadamuu kan danda'an ta'uusaa gamanumaan hubatame gaariidha jechuudha. Kanaaf hundumti keenya biyyi kun keenyuti kan hunda keenya. Gaheen mootummaa jira, gaheen uummataa jira. Gaheen koo akka nama dhuunfaatti jira, kan hundaa'u jira jechuudha. So gahee ofii ba'uun ni barbaachisa. Waliigala garuu magaalli kana fooyyessuudhaaf halkanii guyyaa hojii hojjetaa kan jiru ta'uusaa xiqquma isaa kaasuuf.